Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egeree fi hiree uummata Oromootiif jecha garaagarummaa jiru dhiphisuun naannicha keessatti nageenya waaraa fiduuf qondaaltotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo waamicha nageenyaa fudhatan waliin marii taasifamaa jiruun dhimmoota bu'uuraa irratti wal hubannaan uumamaa jiraachuu ibsa guyyaa kaleessaa kominikeeshinii mootummaa kenneen ifoomee jira. Balballi nagaaf banames hin cufamu, nageenyi waa maraa. Odeeffannoo biroon humni qilleensa Itoophiyaa agarsiiftuu hojiileen riifoormii gama dhaabbilee nageenyaan raawwataman ta'uu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bu'uura kaa'anii jiru. Yeroo humni qilleensa Itoophiyaa hundeeffama isaa waggaa 89ffaa kabajataa jiru kanatti Tsahaayee 2 kan jedhamtu humna qilleensa Itoophiyaan hojjetamtee balalliif ga'uu ishees dubbataniiru. Xiyyaarattiin teekinooloojii dirqama ishee bahuuf ishee dandeessisuu hidhatteetti. Kunis Afriikaarraa karoora bara 2030tti humna qilleensaa maqaa olaanaa qabu milkeessuuf qabamee dhugoomsuuf daandii sirriirra jiraachuu kan mul'isu ta'us eerameera. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii guyyaa har'aa asumaan golumnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.